har'a baay'ee tokko gaddeen jira jechuudha. Duroo mangaddaa jiruun kun bitaa arginatti galtee bubbulteetti jechuudha. Amma immoo baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko natti dhaga'ameeti jira jechuudha. Jira nama isa amma viidiyoo hojjetu isa waan arge haasa'urra nama natti erga jechuudha. Nama guddaa natti erga. Iddoon inni jirutti jarri garuu iddoo jiru hin barree bilbila koo qabu. Bilbila kooti itti kennee bilbila natti bilbilchiise nama gurguddaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu nama gurguddaa natti bilbilchiise. Ati silaa akkamitti akkas goota naan jedhan. Isaan kana hundumaan beekan. Isa mana keessa nyaata nyaatiinaa jedhamnee dhorkamne hin beekanii. Isa namni nyaata ati nyaattu safaru. Fakkeenyaaf nyaatuma ati nyaattu iyyuu maanis suutee nyaadhu akkatti maa nyaatta hamma namaa nyaatta osoo namni siin jedhe ati nyaattu nyaata sana dhiistee deemtu. Hamma ati nyaattu namni sirratti lakkaa'ee qoonqoo kee lakkaa'ee mitite. Mucaa kana immoo ani maal akkan godhu wallaalichuudha bara. Isinillee gashettu. Mucaan hin diddee bara. Mucaan hin diddee bara. Achi been maal of godhaaf hin ajjeesaa makiina jalaan seenaa an moola gan of buusaa an immoo achi yoo nage maaliin of godhaa itti an na doorsiste jechuudha. Achi nageessina makiina jalaan lixaa bakka mucaan hojjeessu kana haasofte. Anoo bishaan keessan of buusaa biirii keessan of buusatte. Keessuma baate boolla biiriin jira mana isaanii keessa biirii sana keessan of buusan immoo achi nageessinaan jette. Mucattiin hin gooti barra lakkirar jennaan kiririidha nagarre waan dubbatturra. Dan sodaadhe ishi amma mucaan kun ammani fuudhee dirqamaan fuudhee namatti kennee gashisiisee osoo baruftaan dhuguma akkasaf gootee seexanni gargaara akkasaf gootee nan jiraadhamu maaliin jedhan nafsi gadaa miti nama lubbuu baasee miti. Namnu nan jiraachisu barutoo inni dandamadheewu namni iyyuu nan jiraachisu jechi namaa arrabni namaa iyyuu nan jiraachisu. Ishee dhiiraaf jettee mucaa ishee ajjeeste ishee dhiiraaf jettee mucaa ishee nyaattee naan jedhu. Ishee dhiiraaf jetteedhu malee ijoollee warra kana jala oskaniiru ijoollee warra kanaaf jettee namni naan jedhu hin jiru yeroo sana immoo jechuudha. Isinuma dabalatee warra har'aa barreessitan kana dabalatee dhugaa walitti himne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Anamma akkamiin godhan ijoollee isaa sanas na dhale. Isheen kun immoo baaseedha. Abbaatti gash. Abbaan durayyuu akkasidha. Ergaanii waan tokkotti haasee maal jedheeti malee abbaan amma immoo keessuma bahee isheen erga jecha koo diddee kanaan duraas dhufee afaanayyuu dubbateera. Haati isaa dhufaniiru akkoonsa adada erga hamma kana mucaan of beektu hamma kana erga diddee anaayyuu jecha koo diddee hin barbaadu iyyuu ta'edha. Suruma ishiyyuu hin barbaadu naan jedhe. Mucattiin silaa fedhii ishiitiin sirraa galuu qabdi. Maal hin yaaddi miti nama jibbu ijoollee araasiinuu hin beekti. Nama jaallatu nama jibbu ijoollee araasiinuu hin beekti. Kanaaf isheen sidii guudhumaafi naan jedhe bara. Sidii guudhumaafi. Ani abbaa ishiitiifis bilbileera bara ammallee taana. Adaraa kee akka goote godhi mucaa kanarraa fuudhaan itti gaafatamummaa fudhu yoo bara boolla buusanii barbaadna guddaa keetii naan jedhe. Guddaa kee iddoo jirtu situu qorqoree fidee situ obbarsiisee akka dhokatteetti maan hafne naan jedhe. Akka dhokatteetti maan hafne. Ijoo namni akka dhokatteetti akkamitti hafa? Gaafa borru wayii iftaa wayii akkamtaa umuriin dabalamaa deemu. Maaltu ta'a akkuma dhokatametti hin hafama. Hin danda'amaa isin bira dhokatamee hin hafamaa hin jedhe bara. Hin hafama. Na jiraas taanaan amma asitti waan haasa'u kan biraadha yeroo haasa'u ilaala. Viidiyoo manni irratti haasa'u ilaala. Waan haasa'u ilaala. Waan dubbatu ilaala. Eengadda immoo kaleessa ammaa natti hin galtu shi'uun barbaaddu bartii meeqan na barbaada ani wuddiidha dhiirri wuddiidha jechaa ture. Nama immoo natti erga. Qootu ijoollee keetti galii ani hojii utoon hojjetee akkamittiin jiraadha. Maaliin ijoollee qallaba maaliin mana kiraayii kaffala hojii dhaabee damoozani argadhu hunduu narraa citee amma damooza kan ji'a kanaa hin qabu. Kan ji'a kanaa damooza iyyuu hin qabu. Isa dhufu maaltu ijoolleen keeyyuu maal nyaatu maaltu nyaatama asirraan waan ni jedhu laala achirraan birrii qabu hundumaa fixeeraan waan hin qabu hundumaa nan fixee bakka aariidhaan kashakkasheen fixee aariidhaan waan hundumaa gadi guuree nan fixee amma garuu ijoollee kee kottu harkaa fuudhee hojiin hojjedhaa ishi ani ijoollee koo harkaa fuudhuu hin jibbine ijoollee koo hin jibbine ijoolleen kan kooti kan nama biraa miti haadha kan biraa hin qaban iddoo dhaqanis hin qaban garuu waa'ee mucaa ishee kanaa akkamiin godhaadha bara.
mucaa ishee kan akkam godhu ishee haadha dhabde ishee abbaas dhabde kan akkam godhu way haadhan qabdu way abbaan qabdu lubbuudhaan jiru garuu hin jiran isheerra hin jiran jechuudha ishee kan akkamiin godhaan jedhaman anamma gaaffii guddaa kan itti ta'e kanadha isaanii akkana godhu ani maal jedheen kana dubbadha san akkas godhu nama nani jaarsummaa natti ergatu akkasii midhaanuu dhowwataa midhaanuutti lakkaa akkam hin jedha himannaa jaarsa kun inni mamu kun bidiyaachii iskiriiniidhaan waraabame malee waan himatamu miti barkun ana ishee akkamiin godha iddoo kamiin deemaa garam dhaqushaan nama danfa keessa taa'e jechuudha ol fuudhame bulluqaa keessa nama kaa'ame jechuudha baarmee guddaa bulluqa bulluskanees gadi keessa si kaanii keessaa on baatu dandeessee keessaa si fuudhan malee namni keessaa si fuudhe malee an akkana gubachaa jira bara ijoollee kiyyaarraa san guyyaa tokko bulu guyyaa lama akkanatti gubadha taa'e ishee kana immoo isaan hin geessadheen gubadha inni immoo abbaadha guyyaa tokko guyyaa lama mushadheen ilaala viidiyoo irratti isa laala waan inni hojjetu laala ishee kana immoo akka godhu dhabe isheen kun murtee sadhumaan itti murteessite ani durumayyuu itti meera galii dheeraan galis jedhe fuudhaa galaas jedhe nan badaa itti badde guyyaa tokko suma dhugumaa baddeetti baddee gara karaa maganaanyaa kana ijoollee wayii na beekan miidiyaa irratti na beekan arganii na bilbilanii dhaqee fuudhee harka ishees yuutuubii maratti waan arganiif anas yuutuubii maratti waan beekaniif ani immoo baddee jedheenyaan boo viidiyoo arganii latti ammas akkuma sana baduu dandeessi mucattiin hilli keenyaadha mucattiin bakka waan jechuun jaalala malee guddattee sossobbaa malee guddattee hin biteenyaa taane guddatte akkasuma ijoolleen haadha malee guddattu abbaa malee guddattu akkasidha bisooteenyaadha hilli keenyaa taati. waan namni isheedhaan jedhu nageessu ofuma ishee waan jette malee akkanatti guddatti mucaan kun bisooteenyaa taatee guddattee amma humtuutti mul'atu ana deemnaan amma mana namaa afaan taa'e itti hin galu biyyuma sanatti hin galu biyyi sun maal ishee godha dira keessan anamma waan haasaa jiru iyyuu hin beeku bar amma waan haasaa jiru iyyuu hin beeku anamma jiraanii nama natti erguudhaan dura namni maal godha nuufee nan galawooti ani ko ijoollee kootiif jeetu namni natti dubbatinu nan gala ijoollee kooti bar garuu ni maal taayoo of sirreesse qoy maal taayoo dhiise dhuguma dubbachuun nama tokko osoo mana keessatti akka ijoollee kana na gargaartu an nama tokko fide ijoollee kana nama na qaqqabdu ani fide nama sana hin qallamnu nyaata nyaachisnu uffatatti nuffisnu dabalata mindaan kaffalluufi mindaan kaffallaafi hin nyaachisna obaasna amma dandeetti keenyamu uffata sitti binna kana ol meetitti maalan baase re'an way mucaan kun akka salphaa gargaarti seetanii naafii kan qabee olii gaddeemsu kakkuma barumsaa geesse kan fidu isheedha bar waan hunduma kana kan hojjetu isheedha ijoollee qabee kan gadi baasee haasofsiisee ol deebisu isheedha bar inni maaf kana laalle nama tokko ijoollee akkana akka ishee kurkuree tokko tonaa fidaa jedhe kanuma miti midhaan nyaatti yoo damooza kaffalama ta'e kan kaffalama yoo barsiisuunis jira uffata uffisuun jira isheen kun waan ana keessaa baateef silaa amma ana keessaa waan baateef obboloota ijoollee kana waan taateef dabalata ziyaada jechuudha waan hundumtu godhamee fi jaallatamuu ofitti qabamuu qabdi turte akkasitti yaade anu akkasitti yaade akkana gochuurra faallaa ta'e jechuudha maal mucaan kun diina isaa miti masaanuu isaa miti humaa isaa miti wanti kun immoo waan haaraa uumame immoo miti baqa waan isa miitu immoo miti mucaan qolee laafittiidha isa yuun sodaatti isaa jijjamti gadeetti akkatti bishaan isaa buustu immoo agarsiisnuutu namni inni amma ijoollee kana qaba ijoolleen kun bor maal ta'u jedhee hin yaadu namatti gifii oolu dhala namaa irratti gifii oola namni osoo dhala qabu dhala durbaa tokko osoo qabu bor maalan taa'e yoo yaade maal ta'a borana ana maalin ta'a ijoolleen kun boroo maal ta'u darbanii maal ta'a jedhee yoo yaade maani wanti wayitiidha inni maaliif hin yaadu dhugaan siniin jedha bara ani jaarsummaa natti baastee miti kanan galu jaarsummaan humaa nan fayyadu inni jechuma jedhu yeroo hundumaan hin jedhu bara jecha inni jedhu mucaa kanaan jecha sana afaansaa baree akka waan faarfannaa wayii ta'e mana keessatti illee yeroo hundumaa akkana jedha kun haamilee nama cabsa anamma murteema tokkoon dhabe bara
Mucattii kana dirqamaan ofii koo qabee konkolaataa keessa kaa'ee hamma achitti geessuu nan danda'a. Amma baheera waan ta'eef ijoollee biraayyuu baheen jira waan ta'eef kottu hin deemna iddoo deemnu hin beeknu magaala Finfinnee keessadhaan beektu kottu iddoo akkasii deemnee konkolaataa qabadhee of bira kaa'ee amma biyyaatti deemsisuu nan danda'a. Garuu maal jette isheen boolla biiriisa mana keenyaa keessan obbuusaa naan jette. Meeshaan maal dhagee maaltu isinitti dhaga'ama yeroo isheen akkas jettu. Boolla biirii mana keenya keessa sanan obbuusaa mucaan nagtisuma dhugumatoo waan hin jedhe dhattee xilli keessa itti akkamtu ta'ama maaltu ta'ama tanii yaaddu isin maaltu ta'ama an furmaatuma tokko dhabe. Wayne garumatti faluu dhabe. Isin amma anaa kenni ebeluudhaa kenni obboleettii kooti kenni. Mucayyoon iddoo galtutti dhabdee mucayyoon fira dhabdee abbaayyuus akkamii qabdi abbaa ajaa'ibaa qabdi. Warra qabdi warra ammasitti dhufee ishee barbaadu akkoo adaadaa baay'ee qabdi. Qophaa miti bara kan guddise jara. Mucaan nama dhageenye godhanii kan guddisan iyyuu isaan isin amma addumatti iddootti maazarin kiyyayyuu nama hin qabdu. Maazaramti ko shumti haadha kan ko nama hin qabdu bara. Durba kan jedhame tokko bira hin jirtu. Ijoollee ishee keessa kan akkoollee kan ijoollee ishee tokko hin qabdu bara. Isheenuu ta'uu fudhatte yoo qanansiistemni kan barsiifattu. Ishumti akkoon ishee jechuudha. Halagaadha kan biraatti nama biraatti. Nama biraa naa kenni as naa kenni obboleettii koo naa kenni haadha kooti. Indi oddoo ammatti galtuu hindi deedha muxxiniidha malee koo mucaan hamma iddootti galtuu dhabdee miti nama dhabdee miti fira dhabdee miti akkasiin of godha si biraa deemnaniiti. Asi biraa deemnan akkasiin of godha boolli nu buusa maalii makiina jala bu'aa immoo ofi maal godha. Kanaaf warri akka jettanillee dhiisa warri naa kenni maalii kooti kennettanillee dhiisa. Namni nama hin dhabne ishee kanuma ishee keessa maatii ishee keessa nama dhabdee osoo hin taane mucattiin anumatti akka maastii ishee qabattee baqa rakkinas ta'e bal'inas ta'e reebicha arrabsoo tokkummoonni guddaa immoo waan isheen ani isinitti himuu dagadhe waan isheen adeemaa jirtu maan seetanii anaaf jiraan akka olfaana jiraan nun barbaadu. Laasti pooyintii ishee isa kana jechuudha. Yaanni ishee inni dhumaayyuu anaaf jira hin barbaadu olfaana. Maatti engadda ijoollee nuuf haa kennu. Ijoollee nuuf haa kennu isa arguun barbaadu. Kana jechuun jechuudha. Mucattiin nama murteeffatte amma waggaa 13 ta'arte. Maskaramii kana waggaa 13 taati fulbaana jechuudha. Fulbaanni dhufuuf ji'a tokko wayidha. Guyyaan 8 natti fakkaata. Guyyaan 8 Itoophiyaa ji'a 11ffaa keessa jirra waan ta'eef ji'a tokko wayitaaf waggaa 13 taati. Nama waggaa 13 jechuun immoo waan duma adda baasee beeka dhugaa dubbachuudhaaf. Abbaa ormaan beeka maal beeka maal hundumaan beeka jechuudha. Waggaa 13tiin namni heeruma bar warri duri waggaa 14tiin heeruma barna. Kanaafuu isheen taargeettiin ishii maalidha seetanii taargeettiin meetii inni dhumaa ani argeera ani jiraarraa adda bahuu barbaadde. Ani jiraarraa adda bahee taargeettii meetiiti kun pooyintii ishiitidha. Yaada ishii isa dhumaati. Jala murtee akkanatti hin jenne malee jiraarraa adda bahii hin jenne malee baafatte ijoollee nuuf haa kennu. Isan barbaadnu isa arguun barbaadu isa bira hin dhaqnu ijoollee nuuf haa kennu jechuudha. Isarraa adda bahiiti firiidamiidhaan akkam fedhetti anis nan jiraadha. Siqiqii malee arrabsa diqaalaa sana malee maal nyaattee maal dhugdee malee sifaanan jiraadha. Sinii galte argattamti iddoo ishii kanadha kan isheen barbaaddu jechuudha mucattiin. Yeroo an kanan goone immoo zim jettee anuma faana deemte rakkinuma sana dandamachaa ana faana deemti. Hin jaallattu garuu.